Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftan badhaasa moobaayiltiif akkuma beekamu barnoonni keenya kan boodaan dhufu kan dura caalaa deemaa jechuudha. Akkuma beekamu barnoota adda addaa appilikeeshinaa fi settingii adda addaa kan isin barsiifne hedduutu jira. Ammallee barnoonni nuti isiniif qabnu barnoota hedduutu jira. Yeroo dhiyootti barnoota adda addaa YouTube subscribe erga gootaniin booda hedduun jala harkachuu dandeessanii isiniin jedha. Akkasumatti YouTube kun maal faada barsiisa jettanii kan gaafattan hedduutu jira. Kanaaf YouTube kun wanni inni barsiisu akkuma beekamu appilikeeshin adda addaatii fi settingii moobaayilaa hedduudha barsiisaa jechuudha. Appilikeeshin adda addaatii fi settingii hoggaan jiru isaan kana qofatti osoo hin xiyyeeffatiin appilikeeshina kana waan inni of keessaa qabu fa'aa kan barsiisutu jira. Fakkeenyaaf appilikeeshina KineMaster yoo fudhanne akkaataa itti viidiyoo edit godhanii isin barsiisaa jechuudha. Akkasumatti kiroomaakii waa hedduu of keessaa qaba. Barnoota guutuu KineMaster yeroo dhiyootti isin barsiisaa jeetii yaada jechuudha. Kanaaf YouTube kana subscribe gootanii hedduu gala kan jirullee ni jira. Kan biraa isiniif kaaya kan komeedii adda addaa kan hedduu isin bashannansiisu. Akkasumatti komeedii hedduu isinitti tolu yoo isinitti tole komeedii isinillee like share godhuu isinirra jiraata. Kanaaf wanni an barsiisu kana fakkaata. Ammallee jidduun hedduu waan biraa kan hin barsiisu jira jechuudha. Settingii moobaayilaa hoggaa jettan gaaffii isinitti mala. Kanaaf settingii moobaayilaa keessa moobaayilaa jechuudha. Guutumaa guututti keessa moobaayilaa keenya Androidis ta'e kan biraatis gaaffii yoo kan qabaattu taate komentii jalatti barreessuu ni dandeessa. Kanaaf jalqaba viidiyoo kana osoo gama viidiyoo daawwachuutti hin seenne laayikii naan eegalaan isiniin jedha. Yaadni isin qabdan hedduu nama jajjabeessa. Kanaaf yaada keessan komentii jala nuuf kaa'uu hin dagatina. Yaadni keessan yaada nu jajjabeessu waan ta'eef yaadni isin nuuf kennitan jajjabina nuuf kenna isin jenne isinitti himuu barbaanne jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyootti yookaan diraamaa addaatiinis isiniif qopheessine isiniif gadhiifna. Garuu YouTube kanaa miti, YouTube kan biraati. Kanarratti kanuma appilikeeshinaa fi settingii moobaayilaa akkuma isiniin jee akkuma maqaa isaa badhaasa moobaayiltiif jaa keessa moobaayilaafachuuf qophii qabdan nuti isiniidhaaf qophiidha isiniin jee isinitti himuu barbaada. Kana qofaa miti jechuudha. Wanni nuti hin beekne hedduutu jira. Nutis waa hunda ni beekna jechuun kan dandeenyu miti. Wanni nuti hin beeknu jira. Kanaaf YouTube keenya subscribe erga gootaniin booda isinillee nu barsiiftu ta'a. Yookaan an qofti YouTube fayyadamu isin YouTube fayyadamta waan ta'eef YouTube isin fayyadamtanirraa waan baay'ee barreeyyeetiin egaa. Kanaaf akka YouTube kiyyaatti